jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa biiftuu shawaa. Akkam jirtu nagaa godhame akka nagaa taatan abdiin qaba. Egaa guyyaa irraa kana yaadatannoo ishee qabadhee dhufeetan ittiin wal qabateeti. Nama yaadichi koo maal kan jedhu seetanii shamarran biyya alaa jechuun maalidha? Maaliif shamarran biyya alaa jechuu dandeenya? Kana yoon jedhu egaa hunduma keessaniif ifaa namni tokko biyya alaa kan jedhamu yoo biyya ofii keessaa bahedha. Egaa isin shamarran biyya alaa keessa jirtan wantoota jijjiiramoota isin keessa dabartan achi geessanii fi kaayyoon isin qabattanii biyya alaa baatan maalidha kan jedhu yaadan qaburraa isiniif ibsuu fi isin barsiisuudhaaf dhufeerra. Na hordofaan isin jedhaa na faana tura. Egaa kallattumaan gara mata duree keenyaa irraatti waggaan darbu. Mata dureen keenya irraa shamarran biyya alaa akkuma jedhu ta'ee achi keessatti jijjiiramoonni jiran maal fa'aadha? Akkasuma milkaa'inni jiran maal fa'aadha? Mee jijjiiramoota yaa ilaallu. Egaa guyyaa jalqabaa irraa shamarri tokko biyya alaa deemuudhaaf bu'aa bahii hedduu keessa dabartee deemti. Egaa bu'aa bahii san keessa dabartee deemuudhaaf rakkoolee ishii mudatan hunduma darbuudhaaf gargaarsa ishee barbaachisaa. Gargaarsa maallaqaa, gargaarsa namaa, gargaarsa wantoota baay'ee kan waaqallee baay'ee murteessaadha. Egaa guyyaa kana deemtee irraa jijjiiramoota baay'ee keessa dabartee guyyaa isheen achi geessu irraa baay'ee akka milkoofte ni yaaddi. Haa ta'u malee milkaa'uun achi ga'uu miti. Milkaa'uun kaayyoo isheen qabattee biyya baate san gaafa galmaan geessee gara biyya isheetti deebite milkoofte jedhamti. Egaa isheen jalqaba guyyaa asii biyya ishee irraa gara biyya alaatti deemtu sanii rakkoolee ishee mudataniif namoonni ishee cinaa dhaabatan firoottan hiriyoonni ishee hundumtuu ishee jajjabeessaniiru akka milkooftu gargaaraniiru. Haa ta'u malee guyyaa san yoo isheen rakkattu na gargaara gaafa jettu namni baay'een fuula irraa garagalfatu ta'a. Egaa garuu gaafa isheen biyya san geessee maallaqaa fi milkaa'ina ishee san dhandhamuu eegaltutti firoonni baay'een ni barbaadu. Warri gaafa san fuula irraa garagalfatan fuula isaanitti itti zorfatu. Akkasuma wantoota baay'ee isheerraa barbaadu. Firummaa ishee, hiriyyummaa ni gaafatu. Egaa isheenis yoo nama baay'ee cimtuu fi nama xiinxaluu danda'u taate yaada kana guyyaa dura kufisan eenyutu na kaasee har'as immoo eenyutu na barbaada irratti xiinxaluun baay'ee isheerraa eegama. Sababbiin isaa milkaa'ina ishee boruu san galmaan ga'uudhaaf. Egaa kana hunda dabartee gaafa milkaa'ina ishee san galmaan geesse mataa ishee ni jijjiirti, maatii ishee ni jijjiirti, akkasuma biyya ishee ni jijjiirti. Egaa guyyaa kana jijjiirte gaafa jenne kaayyoo kana hunda galmaan gaatti gaafa jenne bilchinni sammuu argachuun karaan maallaqni ittiin argamu, karaa jireenya gaarii ittiin jiraatamu, karaa namoota wajjin haala kamiin jiraatamu biyya san keessatti biyya afaan hin beekne, biyya nama hin beekne keessa jiraatte gaafa deemtu gaafa gara biyya isheetti deebitu dogongorootaa fi ilaalchota biyya ishee keessa jiran san sirreessuudhaan akkasuma namoota akkamitti qabachuun akka danda'amu bartee deemti jechuudha. Shamarri isheen milkooftuun faallaa isaatiin hin milkooftu shamarri hin milkoofne yoo ta'e wantoota amma dubbanne kana hundumaa hin goone yoo ta'e baay'ee dhiibbaa guddaa isheerra gala. Isaanis maalidha hojjenne isheen biyya keessa yeroo jirtutti baay'ee rakkattus baay'ee dhiphattus biyya san deemtee rakkina gaafa achitti darbe san hin yaadattu yoo ta'e har'uma nama ishii faana kolfan hunduma faana yoo kofalte har'uma nama ishii faana bo'e hunduma faana yoo goche gaafa isheen kuftee warroota garagaranii hin laalle faana yoo akkuma isaan jedhan yoo taateef kaayyoo ishee galmaan hin gaanne jechuudha. Egaa obsuun garaa jabeenya waan jedhu obsaan keessa ofitti qabachuu yoo ta'u garaa jabeenya jechuun kun namatti hamaa yaadu osoo hin taane jabaatanii dhaabbachuudhaan obsaan jijjiiramoota dhufuuf darbuu jechuu godha. Gaafa kana keessa dabarre jijjiirama sana injifannee gaafa dhufne
galma geenye. Kanan injifanne taanaan galma ga'uun baay'ee ulfaataadha. Egaa isheen milkoomne sun maallaqa ishee dhabdee, humna ishee dhabdee, maatii ishee irraa fagaattee jiraattee hiriyoota ishee yaaddee turte. Gaafa biyyatti deebitu dhiphina guddaa keessa seenti. Jireenya baay'ee jibbisiisaa jiraachuudhaaf yaaddi. Egaa akka akkas hin taaneef isin shamarroonni ciccimoon, isin shamarroonni dadhaboon irra eessan jira? Ani eenyudha? Kaayyoon ani qabadhee biyyaa bahe maalidha? Kan jedhu xiinxalaa ilaalaa waan na dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa isin jedha. Kutaatti aanuun guyyaatti aanu wal agarraatii galatoomaa yaada yoo qabaattan koomentii naa godhaa. Akkasuma gaafis yoo qabaattan koomentii irratti sheer laayik gochuun irraa fatinaayi. Baay'ee galatoomaa isin jedha. Horaa bulaa nagaa wajjin.